Akkam jirtu jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattootaa fi daawwattoota miidiyaa hubannoo hawaasaa an Dr. Gamteessaa Moosiisaatii sagantaa keenya har'aatiin waa'ee dhukkuba asmii yookaan xiixaa isa jedhamu wal faana ilaalla. Dhukkuba asmii jechuun rakkoo sirna hargansuu daangessu bulaa ta'ee fi marmaartuu ta'e kan sababii ujummooleen sirna hargansuu gara gadi dhiita'uu fi ho'ifachuu wantootaatiif qaban irraa kan ka'e dhufuu jechuudha. Egaa wantoonni dhibee asmii kana namatti fidan wantoota gurguddoo lama yommuu ta'an isaanis sanyirraa yookaan maatiirraa kan nama dhufu yookaan genetic isa jedhamuu fi naannoo irraa yookaan immoo environmental factors isa jedhamurraa kan ka'e nama qabataa jechuudha dhibeen fayyaa kuni. Egaa dhibeen fayyaa asmii yookaan xiixaa jedhamu kun mallattoolee maal agarsiisuu danda'a yookaan mallattoolee maaltu namarratti mul'ata isa jedhuu fi daangeffamuu sirna hargansuurraa kan ka'e sitti harganuu dadhabuu laphee jala xiixuu qufaasisaa qabaachuu inni kunis halkan kan hammaatu yommuu ta'u yeroo qorrii fi haalli qilleensaa jijjiiramus baay'ee hammaachuu ni danda'a. Qufaasisuun kun immoo funyaan keessaa wanti akka dhangala'oo yaa'uun illee dursee mul'achuu ni danda'a. Qufaasisaa fi xiixaa laphee kan yeroo sochii qaamaa yookaan ispoortii hojjennu hammaatu hafuura kutuu funyaan keessaa bishaan yaa'uu ija hooksisuu gurra hooksisuu fi waan kana fakkaatan haxxiffachiisuun illee jiraachuu ni danda'a. Keessumaa immoo hafuura sirriitti gadi baafachuu dadhabuudha rakkoon guddaa nama asmii qabu irratti mul'atu. Qilleensa gara keessaatti fudhachuun baay'ee salphaa yommuu ta'u gara alaatti baasuun garuu ulfaataa ta'a. Sababiinsa marsaaleen sirna hargansuu waan dhiphataniif dhiita'uurraa kan ka'e yookiin immoo dhangala'oon achi keessatti uumamuurraa kan ka'e marsaan sirna hargansuu gara gadii waan dhiphatanii argamaniif qilleensi gara alaatti akka hin baaneef ni daangessaa jechuudha. Wantoonni dhukkuba asmii yookaan xiixaa namatti hammeessan maal fa'i isa jedhuuf haala qilleensaa keessumaa haala qilleensa qorraa foolii adda addaa kunis foolii badaa ta'uu danda'a foolii gaarii ta'uu danda'a. Foolii adda addaa yeroo jennu keessumaayyuu fooliin adda addaa jedhamee beekamu kuni foolii urgaa'aa fakkeenyaaf kanneen akka shittoo ta'uu danda'a, abaaboo diida keessaa biqiltootarraa namatti urgaa'u ta'uu danda'a. Foolii badaa mana fincaanii ta'uu danda'a, beelladoonni bakka jiraatan ta'uu danda'a yookaan immoo dhoqqee beelladootaarraa ta'uu danda'a. Isaan kun hundinuu wantoota namatti hammeessanidha. Kan biraan qorichoota adda addaa keessumaa qorichoonni dhukkubbii ittisuudhaaf laatamanii fi akkasumas nama dhukkuba onnee qabuuf qorichoonni laataman dhukkuba asmii kana namatti hammeessuu ni danda'u. Kan biraan muddamsa yookaan istireessa jedhamu. Istireessiin kun yaaddoo yookaan muddamsa sababii hojiirraan sababii jireenyaarraan kan ka'e ta'uu danda'a. Muddamsa yoo jiraate asmiin namatti hammaachuu danda'a. Kan biraan immoo ispoortii hojjechuudhaan yookaan immoo fiizikaal eksersaayis gochuudhaanis namatti kakaasuu ni danda'a. Kan biraan owwaara yookaan dhukkee adda addaa aara sigaaraa yookaan tamboo fi kan biroollee fakkeenyaaf aara mukaa aarattiin muka fayyadamuudhaan nyaata bilcheessan ta'uu danda'a baadiyyaa keessattis ta'e iddoo hedduu irratti isaan kun hundinuu asmii namatti hammeessuu ni danda'u. Kan biraaf inni dhumaa wantoota asmii namatti hammeessan keessaa infekshiniin sirna hargansuu gara olii kanneen akka qufaa fi kan kana fakkaatan isaan kun yeroo jiraatan asmiin namatti hammaata yookaan immoo namatti hammeessuu ni danda'u jechuudha. Egaa dhibeen asmii kun yaalaaf akka mijatutti ogeeyyiin fayyaa bakka gurguddaa lamatti qoodanii yaala ni kennu. Isaanis qoqqoodamsi isaanii kun asmii yeroo tokko namatti dhufuu fi asmii marmaartuuf dhaabbataa ta'e yookaan yaalaa fi gargaarsa nama dhibee asmii qabuuf taasifamuu qabu isa jedhuu fi nama dhibeen dhukkuba asmii irratti mul'ate yookaan mallattooleen armaan duratti eerre irratti mul'ate atattamaan gara mana yaalaa geessuu qabna. Qoricha akkaataa qoqqoodaminsa sadarkaa asmiin itti jiru sanarratti hundaa'uudhaan ogeeyyiin kennan sirriitti fudhachuu qabna. Kan biraan qorichi asmii namoonni dhibee asmii qaban akka isaan manatti fudhataniif yookaan afuuffatanii fi afaaniin kan afuuffatamu sana jechuudha. Akkaataa ogeeyyiin kennetti fudhachuu qabu yookaan immoo yeroo mallattoon ukkaamsuu fi sirni argansuu isaanii daangeffamuun itti dhaga'amu yookaan lapheen isaanii qabamee itti dhaga'amu yookaan immoo lapheen isaanii sirriitti arganuu dadhabu qoricha sana fudhachuu qabu jechuudha. Inni kan biraan immoo yoo qoricha afuuffatamu sanaan deebi'uu baate yookaan immoo
mallattoon sun hir'achuu fi fooyya'uu baate atattamaan gara mana yaalaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraan wantoota asmii isatti yookaan isheetti kaasu yookaan dammaqsuu danda'an irraa of eeggachuu yookaan of qusachuu. Innichi itti aanu qorichoota dhibee fayyaa kan biraadhaaf fudhataman keessumaa kan durarratti eerre sana jechuudha. Kan antiipeenii yookaan immoo dhukkubbiidhaaf kan fudhatamuu fi kan biroollee yoo jiraate ogeeyyii fayyaa bira geessinee mariisisuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Namni dhibee asmii qabu tokko mallattoolee baay'ee cimaa ta'e yookaan siiviriitii saayin isa jedhamu yoo qabaate atattamaan gara mana yaalaa geessuu qabna. Mallattoon cimaa kunis maal fa'idha isa jedhuu fi jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa maatii keessan keessa namni asmii yookaan xiixaa qabu tokko yoo jiraate mallattoolee armaan gadii yookaan mallattoolee asmii isa cimaa ta'e yookaan siiviriitii saayinii armaan gadii kana yoo agarsiise atattamaan gara mana yaalaa geessuu qabdu. Innis tokko namichi yookaan namittiin hima tokko dubbachuu dadhabuu yookaan sirni argansuu isaanii daangeffamuu yookaan cufamuu irraa kan ka'e hima dubbachuu yeroo dadhaban. Inni kan biraa yaala yookaan immoo qoricha afuuffatan sanaan ukkaanfamuu yookaan immoo lapheen isaanii arganuu dadhabe fooyya'insa hin argisiisne yoo ta'e. Inni sadaffaan jijjiiramni sammuu yookaan immoo keessumaa sammuun of wallaaluu fi sirriitti hubannaa bakka jiraniif yeroo itti jiranii fi akkamitti akka jiran yoo of wallaalchisa ta'e sirriitti harganuu yommuu dadhaban keessumaa disaachureet godhu yoo ta'e jechuudha. Dha'annaan onnee namoota dhibee asmii qaban kanaa yoo 100 ol ta'e daqiiqaa tokko keessatti. Kan biraan immoo yeroo daddafee harganu ta'e jechuun maal jechuudha? Sirni argansuusaa daqiiqaa tokko keessatti si'a 30 isaa ol argana yoo ta'ee fi hafuura kutaa yeroo hundumaa yookaan guyyaa guutuu irra turu yoo jiraate nama kana gara mana yaalaa atattamaan geessuudhaan yaalchisuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Egaa jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa dhukkuba asmii kana akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya isa jedhuuf dhukkubni asmii kun kan nama qabatu sanyiirraa yookaan maatiirraa jeenetikaalii fi naannoorraa yookaan envaayiroommentaalii waan nama qabatuuf gonkumaa ofirraa ittisuun hin danda'amu garuu to'achuun ni danda'ama. Kana jechuun maal jechuudha? Maloota dhibeen asmii akka nutti hin marmaarre ofirraa ittisnu beekuu danda'uu qabna jechuudha. Innis maalidhaa? Malli inni guddaa fi inni jalqabaa namni dhibee kana qabu hubannoo isaa cimsachuu qaba. Dhukkubni asmii maali? Akkamiin natti hammaata? Akkamitti immoo ofirraa ittisuu danda'a isa jedhu kan hubannoo sirrii qabaachuu qaba jechuudha. Wantoota asmii nutti kaachisan sirriitti hubachuu, adda baafachuu fi isarraa of eeguu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko foolii adda addaatiin foolii urgaa'aa ta'uu danda'a, foolii badaa ta'uu danda'a, aara ta'uu danda'a, qorra ta'uu danda'a, haala qilleensa baramaa adda addaa ta'uu danda'a. Isaan kanatu itti kaachisa yoo ta'e isaan kanarraa of eeguu, naannoo jijjiirrachuu, qorri akka ittiin qorrineef da'oo godhachuu yookaan uffata sirriitti uffachuu. Isaan kana gochuudhaan ofirraa ittisuu ni danda'ama jechuudha. Yookaan immoo akka nutti hin kaane, nutti hin marmarre ofirraa ittifnaa jechuudha. Wantoota qaamni keenyaaf alerjii ta'an keessumaa nyaata ta'uu danda'a, dhugaatii ta'uu danda'a, uffata ta'uu ni danda'a. Uffata uffatnu yookaan huccuu ta'uu ni danda'a, iddoo jireenyaa ta'uu ni danda'a. Isaan kana hundumaa fooyyessuudhaan ittisuu ni dandeenya akka nutti hin marmarre jechuudha. Gara biraatiin immoo salbuutaamoolii kan jedhamuu fi kan afaaniin afuufatamu sana yeroo hundumaa manaa qabaachuudhaan saatii yookaan yeroo itti mallattoon hafuura kutaa fi sirna hargansuu keenya daangessu nurratti mul'achuu jalqabu yookaan mallattoon asmii sun nurratti mul'achuu jalqabu salbuutaamoolii kana akkaataa ogeeyyii fayyaan nutti himaniin afuufachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kan biraa fi inni dhumaan immoo yeroo qoricha salbuutaamoolii jedhamu manaa qabnu kana afuuffannee sirni argansuu keenya nuuf deebi'uuf sirrachuu baate utuu ofirra hin tursiisin atattamaan gara bakka itti kenniinsa tajaajila fayyaa nutti dhiyoo jiru deemuudhaan qoricha irra fooyya'aa ta'eef yaala barbaachisaa ta'e argachuudhaan dhukkuba asmii ofirraa to'achuu dandeenya jechuudha. Egaan kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya sagantaan keenya waa'ee asmii yookaan xiixaasuma irratti nugaa waan nu dhaggeeffattaniif baay'ee galatooma. Sagantaa keenya like, subscribe, share gochuudhaan hubannoo fayyaa keessan cimsadhaa. Yeroo yerootti viidiyoon qopheessinu akkasiin qaqqabnuuf itti fayyadamaa jechuudha.